ijoollee as keessatti ooyiruun midhaanii akka jiru ni beektu? Kan mi'eessituun adda addaa moo bakkitti biqilu akka jiru ni beektu? Kana qofa miti. Dirreen itbaatiitti fiigaan dirreen fiigichaa jira. Anaaf situ dorgoma. Kan kubbaalee jira wanti dorgomna kunoo. Kunoo leelloo sirriitti ilaaltee jirti. Amma mee ooyiruu irratti xaafiin maal akka fakkaatu keessumatti ijoolleen magaalaa ijoolleen tokko jechuudha ni beektu laata isinitti agarsiisu kottaa ni ilaalla katta leelloo koo fiiguuf hin deemaan leelloo koo ijoolleen asiin hin dhufanii eessa bira ture? Xaafiin agarsiisa jedhaati ijoollee agarsiifta. Baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Waan biraa immoo booddee isinitti agarsiisa. Kottaa mee anuu jiraachuu isaa ilaalee baay'een gammade. Maatiin ijoolleetis ijoollee keessaniif waan akkasii agarsiisu barbaachisaadha. Nan dadhabee garu. Leelloo koo ati hin dadhabne? Egaa ijoollee qophichi qophii leellooti kan ishee jechuudha. Egaa qophii leelloo keenya har'aatiinis iddoo taphaa ijoolleen yeroo gannaa ittiin bohaaruu, ittiin bashannanuu, ittiin taphachuu danda'an maal fakkaataa eessatti argama akkamitti ka jedhu simbiraan ga'aa jirra. Paarkii obbolummaa lakkoofsa 2 keessatti argamna. Akkuma isiniin jedhee amma haara galfadheen jira. Xaafii eessatti argachuu dandeenya? Ooyiruu xaafiidha. Leelloo leellayyoo seenaa hoodaa fi hoodaa saafuu fi saansakaa laaluu barbaaddu miti ijoollee hin irraanfannee miti? Kottaa leelloo ofii haamti moolee kottaa mee Odin furaa leelloo koo seera cabsine buyi argitanii ijoollee naamusa eeguunis barbaachisaadha. Asirratti marga irratti hin deeman bakki itti seenan ni jira. Walumaan ilaalla akkam qophiin isinitti tole? Baay'ee namatti tola. Ooyiruu teenya guddoo naanna'uun hin tura. Kottaa kunooti amma. Egaa as biratti ooyiruudha. Ooyiruu kana irratti booyyuu biddeena maalirraa arganna? Biddeena nyaannu kana leelloo koo maalirraa argachuu akka dandeenyu fi achumaanis ittoonis ni jira miti? Wantoota ittoodhaaf galtee ta'an immoo as keessatti ni arganna. Ooyiruu jira jechuudha. Biddeena xaafirraa ni arganna. Xaafiidha waan ta'eef xaafii asirratti fe'ameera. Kun ijoollee ooyiruu keenya jirra akka namatti tola. Ilaala. Argitanii? Egaa ijoolleen baadiyyaa bahanii ooyiruun xaafiidhaa maal fakkaata ka jedhu carraas argattaniitiin ijoolleen laaluu hin dandeenye. Asuma keessatti isiniif yaaddame kunoo xaafiin ooyiruu irratti maal fakkaata akka jedhu akka isin laaltaniif kunoo qophaa'ee jira. Waan ajaa'ibaa immoo leelloo koo gama saniin kan jiru immoo itti hime qullubbii diimaa kan jedhamu kun as keessatti jira. Boqqolloon illee jira. Biqilee jira boqqolloon. Baay'ee gaariidha. Achi booda immoo kaarota, eessaa, goomana mala akkasumas dinnichi illee ni jira. Kun naanna'ee jira argite? Baay'ee gaariidha. Leelloon isinitti himtee jirti miti? Baay'ee gaariidha kunoo.
qullubbiin adiin jira, diimaan jira. Akkuma reef isiniin jedhe ittoo hojjechuudhaaf biddeena qofa osoo hin taane biddeena kana hoo nan beela leelloo koo akkas jennaan maaliin nyaannaa akka jedhumoo waanuma asitti argamu kanaani qophichi baay'ee namatti tola. Achumaanis immoo zayituuniin ni jira mitire kuduraaf muduraa avukaadonis kottaame. Kunoo leelloo koo kun Inni kun zayituunaa jedhama. margarra deemuu waan hin dandeenyeef malee seendee isinitti agarsiifna. Kunoo avukaadoo Avukaadoo jedhama. argitanii waa hedduu jira nullee biqiloota as keessatti hin beekne hedduu jira garuu waanuma beennuu fi waanuma hubanne isinitti himnee jirra. Amma immoo beeleen jira garuu xaafii biddeena jecha. Maali odaan nyaatiin beekmoontiin Amma isteediyeemii deemnure? Fiinnaa miti? itti deemina jabbaa Shirshir jennaa miti? Ijaan labbaa maatammaa sini hundinuu ni badhaatu waan Beekamaa daadaa domboota. Ana moota. lallummaadha. Hundaa keenya akka mootu hin agartu. Paarkii obbolummaa keessatti argamna. As keessatti waan jiru isiniif ibsaa jirra. Faana koottaa turtii gaarii. Amma immoo qophii kana beektu laata daawwannee walitti deebina. Leelloo. Amma kan isiniif dhiyaatu qophii kana beektu laata. Amma dhumuraatti nu waliin turan affeerraa keenya turtii gaarii. Kana beektu laata. Oromoon waan jaajaju jedhama. Isaanis wantoota uumaan dinqisiifatamoo ta'anidha. Samii utubaa malee dhaabbatu, bishaan oficha malee yaa'u, iddii soorata malee gabbatu, immoo dhukkuba malee yaadu, bofa miila malee lo'u, lafa dhiinsa malee diriiru, addunyaa kana irratti umurii dheeraa kan jiraatu qocaa ta'uu ishee ni beektu mitiire. Isheenis waggaa 500 jiraatti. Kanas ni beektu mitiire. Namni tokko yeroo deemu saa ta'u yeroo ciisu daqiiqaa tokkotti yeroo 72 dhahannaan onnee rukuta. Sa'aatii tokkotti immoo yeroo 4200 dhahannaan onnee kuta. Guyyaatti yeroo 108, waggaatti yeroo miliyoona 37 dhahannaan onnee rukuta. Daqiiqaa tokko keessatti seelota miliyoona 260tu oomishama. Oksijiiniin qaamota keenyaaf barbaachisan kanatu kutaa qaama keenyaa gaha. Otu seelonni kun hojii dhaabanii ati jireenya lafa kanarraa akka dhabdu beektaa? Uumaa kee dinqisiifadhu. Utuu calaltuun dhiigaa qaama keenya keessa hin jiru ta'e guyyaatti qaamni keenya dhiiga leetira 5,720 barbaada. Kana jechuun calaltuun dhiiga somba turuu kalee qaama keenya keessatti argamu dhiiga hanga leetirii 6,000tti calaluun dhiiga qulqulluu akka argannu godhu. Uumaa kee akkatti suumee ajaa'ibsiifadhu. Kee dinqisiifadhu. Irraa nu haa baraaru. Barataa barsiisaa arrabsu, wallaalaa ayyuu gorsu, haadha ilmoo hamattu, buqqee dhagaa cabsu, soba dhugaa caalchu, kaayyoo malee jiraachuu, eenyummaa ofii dagachuu, qaamoo caalaa lagaa abdachuu, daba namarratti hojjechuu, irraa nu haa baraaru. Haqa namaa dabsuu, hangafa ofii arrabsuu, ofiin of xiqqeessuu, arraba dhadhaa baqsuu, irraa nu haa baraaru. Baanii karaatti hafuu, sobaan of afuufuu, oduu oliif gadi oofuu, irraa nu haa baraaru. Beekanii wallaaluu, diina tajaajiluu, diina ofii wallaaluu, faayidaa malee utaaluu, argatanii dhabuu, yakka malee hidhamuu, maanguddootaan abaaramuu, irraa nu haa baraaru. Bakka gadheetti argamu, araadaa badaan qabamuu, halagaan dhiitamuu, firaan daraaramuu, irraa nu haa baraaru. Nama dhugaa dabsu, gingilchaa bishaan baatu, waraabessa midhaan nyaatu, qullubbii tumuu, muxuxxii dhumuu, nu haa baraaru. Yaa Rabbi nurraa qabi ni dandeessa. Fira diina caalu qoree bishaan keessaa, ilma abbaa dhaalu, lafee laagaa keessaa. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Qophii kana beektu laata warra nuuf dhiyeessan hedduu galatoomaa jecha kanatti aansuun tapha ijoollee daawwannee walitti deebina.
qaamoo ifatteettaat la amma qaamaa anatu si ho'achiisa deem achi bira dhaabbadhu socho'e amma dura socho'e akkas socho'e sirriitti amma harka kiyya hordofteet leelloo koo yooniin akkas jedhe akkana jetta yooniin akkas jedhe akkas jetta dafi laagi qaamaan jetta utaan namatti tole. Amma ijoollee akkuma isiniin jenne jaalala ijoollee isinii kaafee leel jedhaa kaa baay'ee namatti tola. Amma gaa isteediyeemii jirra jechuudha. Hin fiignaa eenyu akka mo'atu hin laalla. Hundaafuu bakka akkanaa kanatti immoo shaakala adda addaa ijoolleen gochuu akka danda'aniif bakka qophaa'edha jechuudha. Namatti hin tolu? Eenyutu mo'ataanaa fi leelloo keessa? Waadheera. Amma isintu dorgoma. Dakasii dhuftu tole nutu isin taphachiisa. Garuu qaamoo ifadhaa kaa dura callisanii fiiganii. Tokko lama. Sirriitti socho'e. Tokko lama. Taakaata. Lala. Akkam namatti tola. Baga nagaan dhuftan. Qophiin akkam ture? Gaarii. Isin jalaa dhokannee waa meeqa agarsiisaa turre ijoollee? Qophii qabattanii miti? Egaa ijoolleen isinaa dhufanii amma akkatti namatti tolu isinitti himuu hin dandeenyu. Leelloo jedhaani kachitti? Baay'ee gaariidha. Har'a qophii ajaa'ibaa qabnaa akkuma reef isiniin jenne paarkii obbolummaa lakkoofsa 2 keessatti argamna. As keessatti iddoon tapha ijoollee maal fakkaata? Maaliif hojjetame? Maaliif isaan gargaara ka jedhu simbiraan gahaa jirra. Amma immoo gammeen ijoollee wajjin qophii bareedaa qaba gamasitti isa bira deemna. Turtii gaarii. Nu faana kottaa ijoolleen mana jirtanis kottaa. Deemaa gammee bira hin dhufnaa fiigaa. Baay'ee gaariidha. Nullee isaanuma bira deemna. Kottu leelloo ko. Kottu. Kottaa isin ijoollee. Achirra baatanii. Egaa yeroonis gannaa mitiira ijoollee. Ijoolleen gaa yeroo gannaa kanatti inni bashannanu isinillee bashannana. Leellayyo daawwitii hawaasaa agartuu ijatoo qarayyoota keessaa gaddaa fi gammachuu qabu siniin ibsaa maalummaa saba koo si calaqqisiisa. Leelloo.